Hai, akkam jirtu dhaggeeffattoota kiyyaa nagaa keessanii baga nagaa taatanii. Har'ammoo waan haaraa tokko qabadhee isinii dhufee maalidha waliin ilaalaa wanticha. Kana fuula duratti garuu osoo waliin daawwatiin fuula duratti chaanalii keenya sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessuudhaan maamila keenya ta'a. Hiriyoota keessaniif illee sheer godhaa. Kana duwwaa miti gara fuula duraatti fiilmii qabannee dhufaa jirra. Kanaaf nu bira dhaabadhaa. Chaanaliin keenya Milkii Yeroo Tuub jedha. Warreen nu jajjabeessaa nu bira dhaabachaa jabaadhu nuun jettan asumaan guddaa galatoomaa isin jedha. Warreen viidiyoo kana daawwattan hundi keessan otoo sabiskiraayib hin godhin osoo laayik hin godhin bira hin darbinaa isin jenna. Sababni isaa nuti wal malee waan biraa hin qabnu. Yoo wal jajjabeessine, yoo wal bira dhaabanne, wal guddisne malee qofaa ofii adda ofii guddachuun hin danda'amu. Kana ana duwwaa miti hundi keessanii hin beektu yaada. Sababa kanaaf osoo beektanii hundi keessan osoo hin darbiin osoo bira hin darbiin kana sana osoo hin jedhin sabiskiraayib, sheer waliin dabalu turtii gaarii. Fiilmiin kanatti aansee dhufaa jiru fiilmii tokkoffaa irratti eebbisnee jira. Hojjechuuf jira. Fiilmii miira miidhagaa jedhamu tokko eebbisnee turre garuu gadi hin dhiisne. Osoo gadi hin dhiisin fuula dura garuu chaanalii keenya sabiskiraayib godhaa nu jajjabeessaa nu bira dhaabadhaa. Laayik. Kanaaf turtii gaarii isiniif haa ta'u. Famooti dukkanaa soora jireenyaa gammachuu keessi achiisi kana yoo dhufeena gargalchuu famooti dukkanaa soora jireenyaa gammachuu keessi achiisi kana yoo dhufeena gargalchuu. Afrikaanota bittu malkaa gurraatee gadaan kee goobanii samiirra mul'ata. Jiyaartilee torba biyyaa yoo hayyoota. Maal jedha beektu Oromoon gaafa cidha abbaatu ho'ifataa. Maaliif sun hin jedha beektu afaan keenya, aadaa keenya, walii keenya unuma guddisa malee alaa kan hin guddisu hin jiru. Isin eegala miti. Sababa kanaaf yeroo nuti akkas hin jennu babaraas nutti hin fakkaatu. Afaan keenya akka nu guddatuuf, eenyummaan keenya akka guddatuu fi keessumaa keessatti hundi keessaa waa tokko isinitti hima. Warreen ijoollee keenya taatanii afaan biraa fayyadamtan. Gaafa namni tokko afaan Oromoo sunitti haasa'u deebistanii afaan Amaariffatti haasoftan. Baay'ee tokko na aarsaan akka ofii dhiyaatu. Sababni isaa maali? Horii abbaan gaanfa irraa cabsee ormi immoo ija caamsaa. Isin eegala miti? Ormi immoo ija caamsaa. Nutu kabajaaf ta'uuti. Nutu of salphise. Ormi maaliif nu salphisu? Ormi maaliif nu tuffatu? Namni biraa maaliif nu tuffatu? Isin yoo afaan keessan haasoftan maal ta'a? Afaan biraa yoo haasoftan
wanta araadummaa wayii isinitti fakkaata? Naqqummaa wayii isinitti fakkaata? Afaan kanaan yoo afaan kana haasoftan waama naqqaatan wayii isinitti fakkaata isin? Hin goomina isheen. Inuma googuu waan akkasii. Osoo ol hubanne baay'ee bareedaadha. Afaan keessan dubbadha waan tokko isin hin ajjeesu. Qoy qorichaan tuutaadha isin hin jedhani? Nama ajjeesadhanii afaanichi yoo haasoftan. Baay'ee kun nama dhugaa rabbii. Waa'ee faayinaa kanarratti illee fiilmii tokko qabannee dhufaarra. Chaanalii keenya subscribe godhaa. Chaanalii keenya subscribe godhaa. Irra mandarree deebisee jira. Chaanalii keenya subscribe. Share, comment yaada keessan comment jalatti nuuf godhaa. Warreen waa'ee afaan kanarratti keessumaa keessatti isin galee keessumaa keessatti waa'ee afaan keessan kan afaan keessan guddifadhaa. Afaan keessan guddifadhaa. Isin galamti. Kanaaf hundi keenya sirriitti haasa'uu isin jechuu barbaada. Wanta nu jajjabeessitaniif, wanta nu bira dhaabbattaniif, waan chaanalii keenya subscribe gootaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo biraadhaan walitti deebina. Nagaan nu tura.